keenya keessaafuuf dubartii faacha keessa argamaa dubartii waa hedduutti dhufaa ilmoo waa hedduu sirraa feeti tanumaafu oromootii sagalee walii taa'uun numarra jirti sagalee haa walii taanuun isiniin ja'a namoonni hundinuu waan hamtuu miti miikaa kana daqiiqa takkaa uffatanii profaayila feesbuukaa godhatanii profaayila sooshaal miidiyaa fayyadamtan namni hundi ka sooshaal miidiyaa hin fayyadamne jiru warri mana hidhaa jiru qaamaan hidhamee jira nuti ammoo garuu yaadaan hidhamne namni qaamaan hidhamerra ka yaadaan hidhamee carra hamaadha waan taateef nuti ammoo yaadaan hidhamne akka taanu dhabne rabbiin nu haa hiiku. Kashaafu maditika kana haraka jawwal harka kana. Amma kana hudan kana amta ga yaara ko bodari ale gurun. Wallahi waraha. Duwa yaani amma jolle laman sano hatima geessa mo kamera jolle laman lallaftun san. Hatima ranga lagam. Namni qainna lukubura dhaabbate salaatun dandeenya jira. Akkasani kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warroonni nu hordofaa jirtan gaa kunoo waan akkanaa tanaa jiraay waan akkanaa tana faadhaatu jiru kunoo waan gurra keessaniin dhageessanii amma hin dubbise tanumaafuu jechuudha waan tana sheer godhaadha ijoollee mana hidhaa sodarabiyaa jirtuuf akka sagalee taanu isin hundinuu akka bira dhaabbattan namoonni hundinuu dhimmi ijoollee sodarabiyaa kun isin yaachisuu qaba maaliif jennaan duraan xayyaa torbi oofuu eegalan jechuudha duraan torbaanitee xayyaara shaniitu ajajame shanan sanirraa ammaan tan akkuma ifin fadhanitti galchuu eegalan jechuudha kannasuu eegalan maaliif akka kontee garuu nuti laafurraa galchuu jiran jennee osoo hin qabnu galchaa jiran gisee hin dhaamne garuu ammoo yeroo ifin fadhan galchanii yeroo ifin fadhan dhiisuu eegalan tanumaafuu akka sagalee taanuuf jechuu akka irra jabaannu akka ummata kana bira dhaabbannu akka ummata kana akka isaan deebi'anii ijoollee tana nu galchan ijoolleen xadeeqal karji jiran keessaafuu haala roorroo cimaa keessa jiran akka malee jechuudha muqayyafa qabbanaa nu bananii jiran sa'a 24 bishaan keenya balaaxarra keenya taljii fudhannayan baradoo dhagaa jechuudha tanumaafuu roorroo cimaa keessa jiran nama lama qilleensi dhee namni tokko ni du'ee namni tokko ammoo ni jira nama ijoollee Tigreetii wallollee namni lama adoo tumanii ajjeesan jiran xadeeqal karjirratti maaliif garuu kun akka ta'e tanumaafuu ijoollee teenya tana sagalee taanee bira dhaabbachuu qabnaadha xayyaarotan biyyaarraa dhufan nama fidan jechuudha hajji yoo kam xiqqaate jireenya keessa hajji nama kuma dhibba takkaa olii dhufu malee nama kuma dhibba takkaa gadi hin dhufu xayyaarri san akka duwwaa hin deebine jechuudha sagalee ta'uu qabna xayyaarri san akka duwwaa hin deebine akka ijoollee mana hidhaa jirtu kan nu galchuudha kaayyoon teenya amma nuti tanumaafuu qabaan hin dhaabbanne qabaan itti fufaa jirti roorroon itti fufaa jirti nuti illee feestaal uffatu itti fufuu qabna dhaabbatuu hin qabnu kanarraa dhimma kanarratti iyyeeffannaan hojjetuu qabna sagalee ta'uu qabna waan istoorii gootan muuziqaa xifidanii istoorii godhuu dhiisaa oromoo piliis ibbaraa oromoo ta'iyya ijoollee teenyaaf sagalee tahaa hacha keessa du'aa jiru obboleeyyan keessan obboleessa keessa namicha keessa obboleessa dhabin jiru hundinuu kana uffadhaa kun hangam akka inni oowwu hangam akkana dhoowwu jiru naaf beekamma hangam takka akka inni oowwu jiru anaatu beeka ifama hangam takka akka inni oowwu mee haadhaa laala waan kana feestaala kana hangam takka akka inni si dhoowwu haadhaadhaatii laala nama haatee laaleetu jazaa waan kanaa beeka kana uffatanii acha keessa jiraatan muqayyafa qabbanaa itti banan kaan ammoo kana muqayyafa sanuu arkanne kana oowwa bichaadhaan fixanii dhilleen beeku juwaara mammafaan koonsartii namoota ardii kanarratti kayyaan bakka ardii tana biyyatoon wanni tana keessa biyyoota faranjii tana keessa bakka hin dhaqin hin qaban takkaa nama ijoollee roorroo ijoollee nama Suudarabiyaa dubbatu takkaan agarreen hin dhageenyalleedha yoonin ammoo kan inni arkin taate fiddaniin amansiisuu dandeessan isiniif hin fudhadha tanumaafuu hin agarreesi hin dhageenyes yaada biraa nama kaas oromoo biyyaa dhumaa jirtuu fi waa'ee siyaasaa malee namoota waa'ee ijoollee Suudarabii haadhaa Juwaar Mammaggaafii gaafatu Juwaar Maammadii waa'ee ijoollee Suudarabii haadhaa dubbatu hin dhageenye ila ardii biyya keessa yaan kana namoota miiliyoona meeqa Juwaar simate yoo abbaan iyyate ollaan birmataa jetti oromoon duraanuu yeroo makmaaktu oromoon duraan fette yoo nuti iyyanne ollaan nu birmata yoo nuti dubbanne namni nu wajji dubbata yoo nuti sagalee walii taane yoo nuti sagalee arran jiraata Suudarabiyaa keessaan jira Suudarabiyaa keessatti hin argama yoo ni arra ficcallise eenyuun naa dubbata takkooti yoo ni hin baafatin eenyuun naa dubbata amma keessaafu ijoolleen xareeqa alkarji jirtu ijoollee jawwaala hin qaban jawwaala kaameeraan irratti eegan jawwaala kashaafaa kaameeraa qabu nurraa guuruu jiran jenna jawwaala kashaafaa kaameeraa qabu ka kaameeraa hin qabne malee akka nuti itti yoo dawwallee nama barraa jirutti himanne malee akkan amma sagalee waraabee isin dhageesse kanatti yoo akkanatti jechuun himannee akkanatti yaada keenya dabarfannu taate malee viidiyoodhaa fi suuraadhaan dabarfatuun tokko hin jirtu dhumaatiin gargaarre eenyu nu gargaara
gama maallaqaatiin ta'us gama sagalee waliin ta'us gama hundattuu gargaarsa waan ta'eef ijoollee Saudi Arabiyaa jirtuuf akka sagalee ta'an isin hundinuu kabajaanin isin gaafa jaachisu qaba. Dubartiin mana hidhaa keessa jira, daa'imman mana hidhaa keessa jira, manguddoowwan mana hidhaa keessa jira. Kunneen hundi rakkina isaan keessa jiran duwwa ifarra dhaabii ilaali. Feestaala kan uffataniiti qoonqoo garaa malee khumzii takkaan amma sa'aa jahatti khumzii takka nyaatanii sa'aa jahan akkasitti khumzii takka nyaatanii achi keessa tattaa'u jiranii mee akkasitti khumzii takka nyaadhuuti hagaraa keessaa humaan qabne oowwa kana keessan yookaan qabbana sibbananii yookaan oowwa sibbananii jechuudha. Akkasitti guyyuma tokko ooliiti ijoollee saniif furmaata waan jiru haa ilaalime. Oromooti waan jiru waan ifi irra taate waan ifi taate san furmaata san kaa ilaalime. Tanumaafu Oromootiyya wanti nuti ijoolleen teenya keessa jirtu haala suukanneessaadha, haala akkam yaachisaati, haala dhumaatiiti. Hanga yoom dararaan tun nurra deemti, hanga yoom dararamnaa yaa Oromootiyya. Tanumaafu walmoggaa dhaabbatu qabnaa kan mana hidhaa keessa du'aa jiru ilmoo teenya, ummaa teenya, obboleettii teenya, obboleessa keenya keessaafuuf dubartii faacha keessatti argamaa. Dubartii waa hedduutti dhufaa, ilmoo waa hedduu sirraa feeti. Tanumaafu Oromootiyya sagalee walii taa'uun numarra jirti. Sagalee haa walii taanuun isiniin ja'a. Namoonni hundinuu waan hamtuu miti. Miikaa kana daqiiqa takkaa uffatanii profaayila feesbuukaa godhatanii profaayila sooshaal miidiyaa fayyadamtan. Namni hundi ka sooshaal miidiyaa hin fayyadamne hin jiru. Ka ol baatee dubbatuu hin dandeenya. Ka feesbuukni isaa foloo baay'ee hin qabne, ka beekumtii hin qabne. Miikaa kana uffattee sagalee ijoollee mana hidhaatii ta'uu waa sittiin ulfaattu. Miikaa kana uffadhuuti ijoollee mana hidhaa jirtuuf sagalee nuu ta'in siin jaa piliis rabbi sodaadhuuti sagalee nuuf tahaan isiniin ja'a. Sagalee haa taanuuf warroota hidhamee keessa jiru warri mana hidhaa jiru qaamaan hidhamee jira. Nuti ammoo garuu yaadaan hidhamne. Namni qaamaan hidhamerra kan yaadaan hidhamee carra hamaadha waan taateef nuti ammoo yaadaan hidhamne akka taanu dhabne. Rabbiin nu haa hiiku numu hundaa'u du'aa'is nu godhaa fi yeroo salaatan salaata keessatti du'aa'ii godhaa fi warroota hundinuu yeroo nyaatanii dugda yeroo deemtan ijoollee mana hidhaadha. Yaadaddaan isiniin ja'a. Tanumaafuu gaa Oromootiyya waan akkanaa kanarratti haa jabaannu. Waan kana duula kana haa eegalluun isiniin ja'a. Duulli kun itti fufuu qaba. Duula kana dhiisuu hin qabnu. Waan waliin jenne walirraa haa fudhannu. Wal tuffatu odoon ta'initti yaada walii walirraa haa barannu. Yaada walii haa deeggarru. Walirra duulu odoon ta'e waliif duulu haa taanu. Tanumaafu Oromoo kiyya saba koo yaa kuwaanii waliif haa birmannu. Nu birmadhaa waliif birmannaa lammiif gaachana akkuma janitti wal bira dhaabbatuun numarraa barbaachisaa. Tanumaafu sagalee san ja'a tokko dhiqqishu isin dhageessise. Kaniin asuma naga isin dhaammadhee irraa bahuun ta'anii. Akkasanii sagalee tana guuturratti yeroo duraatillee waraabeetiin jira. Namni amma ulleedhaan edda meeqaa duutuu akkasitti tumanii jechuudha. Sababa Tigreedhaan wal loltanii Tigree tumtanii jechuudha. Akkasitti nama kana tumanii namni hunduu jechuudha lubbuun isaa dabarte namni meeqa. Tigiree wal lolanii namni takka jechuudha. Tumamee du'ee jechuudha uleedhaan. Akkasanii sagalee guuturraan guututti yeroo durarratti isin dhageessiseetiin jira. Dhageeffachuudha dandeessanii ijoollee mana hidhaa jirtuuf sagalee haa taanu. Feestaala uffachuun rakkoon qabu. Feestaalli kun amma hangam akka itti na xoogu jiru qaamni kiyya kun guutuun bishaan natee naatu beeka waan ta'eef haalaan hedduu takka na xoogu jira. Tanumaafu Oromootiyya feestaala kana uffannee waan istoorii goonu istoorii dhaannee feestaala kana ijoollee mana hidhaatiin namni hundinuu sagalee haa taanuun isiniin ja'a. Akkasanii gaa'ee salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhaamsa kiyya kana sheer godhaadhaati addunyaa hundarra naa waliin gaadhaa naaf facaasaan isiniin ja'a inshaallah galgala haa walitti deebinu ta'a. Akkasaniitii nagaa annaa jiraadhaa Oromootiyya saba koo.